dhiyaannee jirra. Maqaa kan isin jaan? Maqaan kiyyaa Ismaa'il Abdallaa naan jaanii. Galatoomii Ismaa'il Abdallaa bakka rabbii har'a nagaan bakka tana sifitee wal nu agarsiisee wal nu barsiisee anillee maqaan kiyyaa Maamad Aarif Hasan naan jedhanii. Ati fuudhi isin jaan intala pirezidaantii biyya kamii fuudhuu feetame? Akkuma beekamu biyya diiniin jaalladhaa. Aynaan booduu barbaadu pirezidaantii naannoo Oromiyaati intala isaa ta'ee nan jaalladha. Isa maqaan isaa eenyusa? Maqaan isaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaati. Maashaallah. Sila rabbi si godhe isiisan fuudhu feetaa jechuuti. Jabaa dhugaa rabbi si haa godhu. Osoo rabbi naannaa mijjeessee inshaallah sanii fuudhaa yeetiin yaada qabaa. Ammallee yoo rabbi naa kanneen. Ibtuuwwan deebiin fuudha abshir. Intala isaatii miti Obaamaa tuni fuudha Obaamaa kan addunyaa guutuu guddisanu. Lammaa Magarsaa inni hokkatu siif kan inni Oromoodha jaalata tamaam. Jabaa baay'ee. Ayyaallah jabaa baay'ee. Antaawwata jirta kun shamarran Oromootiif dargaggeenya Oromoo kan shampooyyii nu qabatan. Isa kana kan bira tokko gaafannaa deebisa walumaan irraa eegalu. Maqaa keenya? Saartuu Kadiirootiin jaama. Saartuu Kadiiroo jaamti isiin? Saartuu eenyu? Kaliiloo. Kaliiloo. Haa ta'u maqaan keenya dargaggoo Oromoodhaa obbo Hawwiso. Abdii Hajiin Jamaa. Abdiitu jaamta? Abdii Hajiin Jamaa sagantaa BBC bultuun borkaatu jechuudhaaf asitti walitti qabamnee aadaa keenya mul'ifne jennee bakka kanatti walitti qabamnee hundaafuu meemaa jira. Ayyee akkasumatti isin himaa jiranii dhageessanii ayyee sabboontu tokko hafe sabboontu ana gaafannaa maqaan keenya isin jaan? Maqaan kiyya Inabeetti Isuunaan jaanii akkuma nu daawwattan kanatti isinis galatoomaadha. Rabbiin bakkaan nu haa ga'u jennaa rabbiin nitis nu bilisoomsee biyyan nu haa galchuu jennaa qalbii. Galatoom sabboontu qaali. Ayyee kan hundarraa wayii si gaafachuu barbaade ati addunyaa kanarraa wanni akkaan jaalatu maal faadha? Wanni akkaan jaalatu haa bilisummaas ni badhaasi ilmaan Oromoo cunqursaa isaanii hin badhuusi akka isaan bilisoomanii jechuun isaan bilisoomanii ani isaan jedhan bilisoomuu barbaade rabbiin kaayisa adawwiis biyya teenya keessaa nurraa haa guuru rabbiin nurraa talagee aboo rabbiin qaaliin tigreetti nurraa haa galchu qaaliin adawwii dandeenya wallaahi laasisanii fuunitis leenjifamnee walii gallee wal jala yaanii aboo warra walii galu rabbiin nu haa godhuu jenna tana fakkaatan aboo rabbiin qaaliin haa waliin nu haa gajelchu enna Oromoo teenya taammaan dura cunqurfamnee jirru wallaahi tanaan boodaa ganaa wallaahi rabbi waliin nu haa galchu jenna wal jala maayaasu jenna isinis waan nu dhageeffattaniif galatoomaadha jenna. Ayyee jabaa dhugaati isin bilisummaan jaalladhe akkam addunyaa irra waliin jaalladhu bilisummaa qofaan jaalladhaa jettee ayyee ammaan tana as bira jechuufina akka nyaatoon addunyaa irraa maal fayyada siisaalalee tokko temsiidha moo maal fayyada? Alalabeetes kaayimuu dandeessa. Gaariidha galatooma addunyaa kanarraa maaliin fedha aadaa xiyyaa fi seenaa xiyya babal'isuun addunyaa kanarraa wanni nan barbaadu waan hin beeku barsiisu waan kanii wallaalee immoo barachuudha jechuudha. Kanaaf waan hin beeku walirraa fudhannee waan barbaadu waliif kennuun dirqama keenya. Maashaallah. Yoo isa maqaan keenya eenyu? Waayee waan dhageenyu kokoon sana jirtan nama kana gurra olii qaqqabnee ol dhageeffannaa nun ajaa'ibna garuu ayyina fen jaati barii tokkoon qabette mee yaati si barii kan irraa dhageenya gaawwame. Aboo qaaliin biyya namaa keessaa walitti qabee biyya teenya nu haa galchuu nu haa bilisoomsuu jenna warra abaa dhagee biyya keessa faffacees rabbii bakka takka waliin nu haa qabu kijiba abaa'ummaadhaan miti abaa jaanii kijibummaadhaan jechuun if mirkaneessuudhaan miti warra dhugaadhaa gaara keessaa gale dhugaan bilisummaa isaaniin ol nu haa qabu. Dhugaa waan ta'eef ayyee gaa dubbii ta'an akka dhugaa waan ta'eef Oromoon komitii nu barreessanii komitii nu barreessuu hin teessan ammaan tana saartuu deebuu jirre ammaan tana ijaarsateen gaafanne saartuu seeraan seebine saartuu sabboontu Oromoo saartuu na gaafanna saartuu addunyaa irraa mee maaliif maal jaalladha waan babbareedduu waan nyaatan haa ta'u waan dhugan haa ta'u jaalala haa ta'u bilisummaa ta'uu feeti mee maal jaalladha? Wallaahi ani jalqaba bilisummaa Oromootiin fedha. Bas yoo Oromoon bilisoomtee nutillee akkana biyya namaa keessatti faffacaanee doktorri keenya ijoolleen sammuu qabdu biyya namaa keessatti asii hammaa mandiitu rabbiin tokkummaadhaan biyya nu haa galchu yaadni kiyya guddaan tanuma. Hayyeegaa jabaadhaa gaaboo galatoomaa hayyeegaa sabboontota keenya nagayaatti hayyee maqaan keenya isin jedhan? Maqaan kiyya Muhammad Misbaa naan jaani. Muhammad Misbaa
Maamatu Zubaa yeega baga gana waltajjii irratti argamte ati intala odoo rabbisii godhe intala pirezidaantii biyya kamii fuudhu fedhe odoo rabbisii godhe. Ani osoo inni rabbinaa godhe pirezidaantii intala pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin fuudhu fedha. Pirezidaantii sun naannoo Oromiyaa sun maqaan isaa eenyu? Intala Abiyyi Ahmad. Intalli Abiyyi Ahmad dubaatti gurraachatti asii viidiyoo isin intala mootummaa takkaati. Intala mootummaa isin sinillee diriiroo. Nabarti gaanis waan Oromoo ta'e waan afaan tokko dubbannuuf wal gaggaafanne ilmi namaa kan garaa keessatti wal baran jiru. Ibidaamotiin ammallee ibidaamotiin biraa deebisii an dhiiraa jechuun ibidda ammatii fi godhadhu sifee abilee kan cabsu. Yoomiyyuu taate ilmi dhiiraa hin laallata malee hin laallatamu. Filatamaadha malee hin filatamu. Kana waan ta'eef ilmi dhiiraa tokko dhalaa kamiyyuu biratti illee taanan tuffatamaadhaa miti. Dhugaaqeeti jabaadhu. Amma lafti waan deebisin laakiin eenabeen tuyyaa fi billaalee kaasoo bareedaa qabdi. Eenabee haasoo bareedaa tokko qabdaati ijaa jechuun haasoo kan kee bareedaa tokko haasamee waa'ee Oromoo hedduu jaalladha. Laakiin silaa pirezidaantii biyya tokko gurbaan biyya kaasa akka silaa heerumuu fedhe akkam heerumuu fedhe. Aboo heerumnis zamana keessa jiru kana faayidaan qabuusi. Zamana keessa jirutti heerumuu faayidaan qabu. Haalli nuti ammatti jirru kunis haalli kun gaarii miti. Aboo ashiisha yaanii tumool yaanii wallaa ilmaan keenya gaara keessatti aragamaa jirani. Rabbii kaaliini bakka takka waliin waa qabu jenna. Wallaa ilmaan keenya ilmaan haadhaaf abbaan suutii jiran jaanii eegan osoo hin walleetuwanii gaara keessa rasaasni baan nama gataa jira. Rabbii kaaliini bakka takka waliin nu qabee wallaa ilisi rabbiin biyya teenya nu haa galchuu jenna wallaa. Aboo bira guddisii ol yaanii nama shan nama jaha aboo meeshaadhaan bineentiidhaan lama dhoolii dhufu jirani. Rabbiin kaaliini waliin qabee haa wallaa ilisiin biyya teenya nu deebisee bilisummaa dhugaa rabbiin nu kanne wallaa yaadawii biyya keessaa nu raajuu dhuguu jaa ta'an yaadni xiyyaan galumaa bakka galatoomaadhaa waan nu geeffataniifi. Galatoome tajaajilaati. Asham harka fuunee qabu yookiin taa'ee daawwattoota keenya guyyaa irraa kana ayyaana kuteertuu qabu keenya sabboontuu guutuu qaban eessisnee daannee jirra. Laakiin waan isin feetu qaban addunyaa irraa meeti maal jaalladha? Ammoo an bilisummaan jaalladha malee waan takka waan yoo xiqqoo kanaaf bilisummaa jaallata yaa rabbi namni keenya gariin jima jaalatamu yoo otoo gaafadhe gurguddaa garii gartee jima jaalala naan jaan yookiinis fuula faan naan jaan isin bilisummaan jaalladhaa jette hayyee bilisummaa malee wanni biraan hirkee jaallata. Lakkii waa takka hin jirtu. Bilisummaa malee biraan feetu. Waa takka uffata. Waa takka uffata. Ayi ati kana wanni feetu biraan jirtu bilisummaa malee. Jechuun jiraami waan akka bineeldi kana hin jaalatumi qaadhimaa kana. Lakkii uffata. Ziyaarin godhin. Lakkii uffata. Dhuguma hima dhaatiidha. Dhuguma akka. Miidiyaan kun miidiyaa gaariidha. Laa dhuguma hima waa takka uffata. Waa takka feetu. Waa takka uffata. Ayyee rabbi bilisummaa siyaa kan nu jaarsa sin aarsine kasin daartin rabbi siyaa kan nu qulaammi. Amiin. Aywa rabbi akka fedhi ta'e siyaa ta'u amiin. Amiin. Du'aa siyaa godhan daawwattoonni keenya illeen jabaadhu san maafu. Harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota qophii keenya guyyaa har'aa keessummaa addaa qabannee isin ijaarree jirra. Keessummaa keenya wajjin akka nu faana turtan kabajaa fi jaalalaan isin gaafata. Keessummaan keenyas kunoo dhufa jira akka wal baratan isin gaafata. Ayyee akka bisaa ayyee bisi jabaa gadi. Maqaan kiyya obbo Salee Haaduu naan jedhani. Obbo Salee Haaduu naan jedhani. Okay. Maqaan isa dhugaa ammoo Amaan naan jedhani. Ayyee. Kana jechaadha Salee Haaduu kana Yaman kana keessatti naa baasani. Bakki itti naa baasan yookaan magaalaa sanaa keessa naa baasani. Magaalaa sanaa keessa naa baasani. Maqaa kana jechaadha. Ammaan tana garuu mana hidhaa jaalota keessatti argamna. Maqaa kana ijoolleen hedduun ajaa'ibuudhaan maqaa kana inni si moggaate jechuudhaan maqaa kana hedduu waan ajaa'ibanii jiraniif seenaa maqaan kun irraa naa bahe isin ibsuudhaaf qophiidha jechaadhaanis jechaadha. Ayyee bareeda maashaallah. Ayyee Salee Haaduu obbo Salee Haaduu maqaa kana eessirraa jechuun nama si jaallatu moo saayiban keenya akkamitti biyyuma kanatti si baasanii hojiirra si baasatti jira moo akkami mee daawwattoota keenyaaf ibsa godhani. Maqaa kana saayibuma kiyya naa baase nama wajjin wal jaalannuun saayiba qaalii naa baase jechaadha. Dhalaa wal jaaladheeti wal telefoonaan waliin haasofneeti boodarra kootti maan jette isin mana dalagaa jetti mana kontiraataa ba'uu hin dandeetti bakka sanitti
والحاسوسيني والحاسوسيني إذن جالال كيس سيجا جالال كيس سيجا أكاسي بيجا كان كوتو نانجته تلفون أنوانته نانو جتونا هنته نانو سهين لگے نانو سهيرو لگے تنجدو أنسي نمبر بانه درال إسينيس جالال كيس سيجتي أنس جالال كيس سيجا يرو لگے تنجدو فوقرا کرنا لالته ولا عربا نجلا بانته كوتو نانجته ولا عربا بكرتي عربي سنا مجيسا دوري سيجتي واي جالالا رأيين وتكون سنين مدتين سنين كذا ورا نجيبه كنافو وسين يروس نانجت سنيت أولمان سين يروس سين كنجدو دهيكا هاي أكثر بودا را وسيله يبيرو سين كنجدو نجلا بنتي نمالا مان دلغاني isi namu fokuba tete telefona nakar natu jit sabra mo waloda udana jala bante hakana kan natu jit ni sene sai mi ki kawli nalle jirusun nawli dufet nara achi da bachu tawallo sun anor sen se kaate sai mi ki yaris ko seni je jinde sai mi ki enji digale amero lach ke sawan fedi ki putade ti bosanit aku macam kes senen harus nak benar. Oh polis ki ete na rare ifte. Mungkin wallo ta apa nama rah tu sendiri. Oda akasit onne gutun duran aseri sun onne jalla sun narabati. Akan seren harus nak onne gutu seren warga murah yusun. Wardia nak Iya, ada kamu dua kamu tahu itu mesti istimewa, maksud apa? Wanti nak dagame, takado takai damu. Wanti nak dagame. Terus itu wan feed tadi jalan. Wan jalan ni nak bekerja. Lubu kana setu itu se. Tulle nanti dagame eros ni. Karena kalau si eros ni dobesan, takado takai damu lo itu berada nanti dagame aja. Ayo makan kudu cerita sih. Makan kuni. Akhirnya nabu dan deh cara. Ayah, namun toko toko mana makan bisa yang awak nak safuti, alas sendiri tu macam ampati. Namun toko toko lain nak kawan safuti lah. Wanu kuni akam berana. Wanti kuni pas almal koda nama baka kanas jibbes ufura jiru hundan dene nam narra apa cu hundan dene kajur ramma yero amma kana kesan mana hidati. Jordan kelas maka kia katuban rombe tu cara maka salihat tu kana mana. Yero amma kana kesa cicara. Sani bezini jabat tadi. Wanti kana akka sini muda sinjera biyo tarafa kana kesa. Wan jali nama guru ratu. Yero amma kana kesa mana hidati kesati namuni toko toko wae jalalalis ofu jira. Wanti kana kun akka sini muda ni sinjera damsa sini dabarsa damsa jirubi orma. Ayah saya bagi akam. Naga. Ini sinjam kali. Ali Surah Nanjang. Ali Surah bukan isa. Maka kana bagi ni reti nama bawa. Maka jalalat. Nama wajalan. Oh. Anda dapat mobil ada ni. Cio beri tu minyak ada kawan jalan ni. Ayah, acik awam jalan polis ni. Cio ada bane. Berani cuma anak hasil ada di dalam gambar. Ali Surah maka nak ciri nama sini sih. Dalam konten oh, amat tua siapa? Jadi siapa mana nak ciri? Amat isu ciri ada orang berbahasa apa? Jalan ni kan jalan ni kan apa? Amat le siapa tu ira? Siapa yang kau orang tu sana? Ni fahia siapa kenal? Ayah, siapa yang kau tu menjual tu memang tak tahu. Amma wallahi anda tetapi guru